aku ceritanya masih dicebutnya lah fandoinnya kasih kira mama Afrika di biar rantan asik kalau teknik sudah asik temu karena kamu semua jaba nama Buddha leader saver malam abi temi Afrika sena gamai subandan deja sedikit satu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akabit ordos datu kena David dufne jara chuda malin da chani. Arramo ke summa hare kabana ke summon kennas enu kan jetan tate. Warrotan kena radu far leaderota kiya gurgudda akka dhabbata kana keessatti wajjin dalagu eegalirra warrotan leaderota kiya kan nagorsu kan najajjabeessu cimi ati cimaadha dalagadhu jiranitiin dhabbata kanatti najajjabeessa wajjin dalagu jiru keessa isaan tokko dura wal hin beenu hanga dhabbata kanatti makameen booda dhabbata Tians International itti makameen booda ol baranne daawwadha. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan warroonni garee burqaa guddina keessa argamtanii fi imala milkaa'ina garee hunda keessa argamtanii keessanuu baga jiraattan jecha har'a kunoo liidaroota keenya gurguddaa wajjin wal argine waliin as jirra nyaata mana arabaa baabal Yemen jedhamu Finfinnee Boolee Mikaa'el keessa jirra achitti laaqana waliin nyaatuuf deemna kana fakkaata dalagaan gruupiin dalagamu bakka hundatti wanna quunnamsiisa hedduunaa gammachiisa ganaa bakka birallee wajjin yaa'u deemna gruupiin dalagu jechuun kana faayidaan isaa dalagaan tiimiin dalagamu tiimillee ni nyaatama nama fagoo jiru walitti nama fidaa jechuudha inshallah isin hunda rabbi ganaa waliin nu fida jedheeti yaada hunda wal nu agarsiisa inshallah as qofaa miti biyya adda addaatti turaleef ka wajjin deddeemnu ka wal agarru ka wajjin nyaannu nu godha akkasin hin jennu. Ayele darbuta malena se targama gai kono nyannis yaate jira hanyannu darbuta magame dawlani fetin biya rawla garte kam. Aye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana biya narra biya addati ga idarachima yero heddu gararratti alkani guyya kayyul man of the year jenne to gocha turre nama rikardi seena namu dare dalageda kana fakkenya namoota heddu isa wajji gaafa wal argo muchu gudana ci dagama so laaqana irra jirra gaamma laaqana nyaanne walitti deemna osoo qabbanaa nyaanne si jechaana Sitiriyan salle sitti nu biratti argama kanaaf yaasiin namoota heddaa argama garuu nan argitan malee maal isin argine ubi gara galchi kanaaf akkasi kanaaf akkanna ayyaannu akkuma argitan haala kanaan wajjin laaqana wal affeerra nyaanne dura wal hin beenu akkuma dura isin himetti dhaabbatuma kana wal nu barsiisetti online irratti wal baranne garratti WhatsApp dhaan waliin dalaguun haala kana namootan dhaabbata kana makaman hundu viidiyoon reefsiin waraabaan haasaa ture akkuma argitan warroottan garee keessa jiran namootan hedduu jechuudha namoota wajjin dalaguu jiru jechuudha hundi isaaniitu bakka nu geenne eessa deemne maal jenne wal quba qabna jechuudha akkasumas namootan sadarkaa adda addaa akkuma kanaan dura beeksisni godhaa turetti dhaabbata kana wajjin dalagan yeroo urjii torbaffaa seentan badhaasa addaatu jira badhaasa kunis maaliif kan jedhu taate bashannana biyya adda addaa isin oofaa jechuudha akkuma kanaan dura isin ibsaa turetti yeroo urjii torbaffaa seentan Suad Sikase sadarkaa itti amantis Esat konkolaataa irraa biillaa hanga jechuun kana barbaachisa jalbaa sadarkaa kana irratti bal'inaan bakka dhaabbanni jirutti aqeetii viidiyoo isin waraabaa hanga dhumaan wajjin turaa isin jedha akkasumas warroottan keessummoonni kee kaas jiran akkuma dhageettanitti liidar guutamaa fi liidar taqiyaa wajjin jirra akkasumas yaasuu birraa nu waliin jira jechuudha affeerraa dhaqanaa kanarratti wajjin nyaannaa akkasumas sarpiraayizii illee ni jira jechuudha viidiyoo kanatti aansuudhaan nama guddaa nama cimaa wajjin wal agarra jechuudha kanaafuu warroon dhaabbata kanatti makamtanii dalaguu barbaadan arra bura sun jedhin haala kana maatiin wajjin dareena ani Yemen irraa sababbiin dhufeef sababbii dhaabbatuma kana seeneef malee ofii kiyyaa karooressee yookiin yaadatiin kaka'ee dhufeef jechuudha dhaabbata kanatu ganna waame waan waameef immoo tartiiba viidiyoo isin gadhiisuun ni dhageettan ni argitanii kanaafuu namootan dalagachuu fedhii qabdan online mana keessa keessatti onlinein dalaguu fedhii qabdan hundi keessanuu arra bura sun jedhin dalagaa maal akka ta'e isin ibsa warri kanaan duran dhageen keessan na dubbisaatii wajjin daleene wajjin kolii gaddeemne bashannanu ta'e jechuudha ምንድን ነው ስሙ ድሪሊሽ ስፔሻል ድሪሊሽ ወይ ብሪሊሽ ስፔሻል ድሪሊሽ ለስንት ሰው ነው የሚበቃው ጥራቸው akkuma argitan nyaanni kun immoo nyaata
Turkish and Arabian jedha. Mana nyaata muslimaati. Nyaata ajaa'ibaati maashaallah jennee jirra. Haala kanaan affeerraa guyyaa biraati jechuudha. Kunillee immoo viidiyoon kan dura taqiyaa fi guutamaaf wajjin argitan guyyaa biraati. Kunis guyyaa biraati. Haala kanaan laaqana wajjin nyaatuma qofaa fi miti ka walii gad deemu jirru nyaata qofa isinitti mul'isee heddumeesse wanti wal arginee laaqana nyaanne achiin booda barnoota adda addaa qabnaa gorsa adda addaa leenjii adda addaa fudhanna jechuudha. Liidaroota keenya gurguddarraa yookaan barsiisota keenya warroota nu ol jiruuf jechuudha. Nama guddaa akka Afrikaatitti sadarkaa guddarra jirtu Dr. Su'aad Maama Afrikaa jedhamuun tan beekamtu isin laaqana kan affeere isirraa immoo barnoota adda addaa gorsoota adda addaa fudhanna leenjiin isin kennitu maashaallah isin jedha ajaa'ibatti isiniif tole jechuudha. Mus dirqama tiyaansi qofa akka daleedaniif osoo ta'in leenjimmaan barnoonnummaan gorsummaan isiniif kennitu cal'istanii namuu cal'isee akka yeroo ofii gubu osoo hin ta'in namuu argitanii akka tolchee of beeku akka of baratu nama gooti waa hedduu isin himeen fixu maashaallah irraa jedhee jira. Akkasumas leenjii adda addaa nuuf kennite jechuudha. Wajjin dhaabbata kanaan isii wajjin dalaguu hedduu Farda saddeet kenna akkuma argitan har'a kun horii meeqa gombisni as ceebsine akkuma argitan kana haadhi rakkoo qabu Finfinneedha warqaa taahor jedhama manni nyaataa yantan ba'al mandi Turk Arabiyaa jedhaniini kana jarrabuuf deemna kana nyaatu deemna akkuma argitan sponsor itti namaamaadha isin nu affeere kana fakkaate jechuudha. Nyaata akkaataa itti dhiyaatu akkuma argitan kana taafteen immoo mi'aa isaatii fi maal akka jedhu eega nyaanne booda isin himna isin jedha. Kana fakkaata gatii isaa meeqa ta'a? Isinuu maanta maamaati. Gatii isaa booda isin barreessa ko. Aku jirtanii masih digicha guddaa lafaan dawinee asitti jirra. Maama Afrikaati biyya irraan tan asitti kan noo gannee jechuudha. Asitti ammoo kan argamu keessummaa jabaa nama guddaa Liidar Said Bayaan 2024 keessa seenaa galmeessuu kan dandeenye sadii keessatti hojjetu. Hoteelli nu jirru hoteela Turkiiti laaqana eega nyaannee xumurre booda bakka salaata jirra. Amma salaannee ka'aa jirra jechuudha. Maashaallah laaqanni ka addaati. Akkas yeroo saddaatutti kenna akkuma argitan haala kanaan laaqana keenya nyaannee eega xumurre booda as keessas wanta takka wallallee leenjillee fudhannee bakka biralee deemna. Kanaaf dhaabbata kana wajjin namoota dareedan haala kanaan warri wajjin dalagu wal argina. Online qofaa miti yeroo gannaa baasee na bashannansiisu jira yeroo bashannanaaf wajjin deemnu dirqama wal argina wajjin leenjii adda addaa fudhanna. Akkas hedduu namatti tole jechuudha. Kanaafuu har'a boroo sun jedhin namootaan dalagaa kana hin eegalin namootaan shakkii adda addaa sodaa adda addaa fireenii qabachaaf duuba deebi'aa jirtaniin amman tana koottaa wajjin dareenee biyya adda addaa bashannanaaf wajjin yaana badhaasa adda addaa wajjin fudhannaa wajjin dareenee guddannaa koomishin adda addaa illee waliin kan fudhannu ta'e jechuudha. Wajjinuu argannee wajjin kan guddannu ta'e jechuudha. Hoteelli Turkii maashaallah kana fakkaata hedduu bareedaadha. Aadaa Turkiitiin istaayilii nyaannis kan Turkiitiin beekamuun dalagama jechuudha. Kunis Liidar Muraad jedhama akkuma argitan kan reefaa asiyaa ture jechuudha. Namoota argitanii bashannana biyya adda addaas deemee konkolaatas yeroo lama sadii babbadhaaf keessaa tokko namoota hedduu jira jechuudha. Kan sadarkaa inni dhufti ijoolleen birallee tan gana waliin arginu jira. Warroottan marsaa sadaffaaf marsaa afuraffaaf konkolaataa badhaafamu fa'aa jira. Akkasumas warra viillaa hunda badhaafamu jira. Viidiyoolee itti aanurratti qabadhee isiniif dhufaa namoota hedduu jira jechuudha warroottan riikardii adda addaa cabse. Anis dhaabbata kana makamee baatii sadii keessatti promotion Dubai kan bahe injifadheet Dubai irraa gara Chaayinaatti ittiin of jijjiiranii haala saniin sochirra jirra jechuudha. Waa hunda viidiyoo takka takka waraabee isiniif erga isiniif mul'isa. Inshaallah gadi isiniif dhiyeessuu kiyya. Haala kanaan uffata Turkii fiilmii irratti kan beektan ni beektan jedhee yaada. Kana uffanneetiin suuraa adda addaa kaanee eega salaanni xumurree booda jechuudha. Babbashannanaa jirra jechuudha. Kanaaf dhaabbanni kun akkanatti yeroo keessan osoo qaxaramtanii achiin deemin asiin deemin hin baatu osoo isin jedhin bakka feetan deemtanii bashannanaa kan wajjin dalaguu dandeettan biyya kamiinuu barnoota isin gaafatu umriin isin daangessu amantiin daangessu waa hundaanu dhaabbata bareedaa kan jedhamu wajjin dalaydaniitiin haala kanaan osoo dalagaa keessan dhaabin
eegaltanii achiin booda yeroo koomishina keessan argachuu eegaltan siistama keessan ijaartan dalagaa dhaabbataa gootanii dalagaa qaxarummaa keessaa baataniitiin jijjiirama guddaa irraa argachuu dandeettan namoota hedduu jekiyyaan argee jira jechuudha kan dalagaa kan jijjiiraman jechuudha. Akkas anillee yeroo haasee hedduu kan isin haasa'u mallaqa guddaa argadhee osoo hin ta'in eegalli irra jira bismillah jechaa jira jekiyyaan argaa jira jechuudha. Dhaabbanni waan jedhe waan isinii kafala waan isinii godhe guutuu isiniif godha jechuudha. Dhaabbanni haala kanaan garmaamaa jirra. Babbashannanaa jirra ganaa kana ol bashannuu deemnaa inshallah. Kanaaf namni dalaguu fedhii qabdan lakkoofsa bilbilaa kiyyaa asirraa argitanii na dubbistaniitiin keessa waa hunda isin hubachiisee galmooftanii simannaa isinii goonee garee keessatti wajjin online irratti dalaguu dandeenya jechuudha. Dalagaan kunis namoota hedduu kana gaafatan an barnootan qabu an dubbisuun beeku an maaliin qabu jechuudha an umriin kiyya akkasii ka jettaniif akkuma argitan nama kan birallee kan Dubaay irraa dhufu kan dhaabbata kana makamee Dubaay irraa dhufee dalagaa Dubaayitti dhiisetiniin guutumaan guututti biiroo dhaqee dalagadhe jechuudhaan gara Keeniyaa deemuuf dhufu simataa jira jechuudha. Asumaan welcome jenneen obboleessa keenya isa simanneetiniin isallee gara Keeniyaa qajeelchina jechuudha. Kana fakkaata jechuudha. Namootaan waliin beekne hedduu wal nu barsiisaa wal quunnamsiisaa akkasii maashaallah namatti tola. Kanaaf har'a boros hin jedhin koottaa isinillee wajjin dareenitti wajjin jijjiiramna wajjin guddan. An amma Yemenirra gadi galee kiyya argitanii marsaa itti harmoo eessa akka ga'u yeroo gabaabaa keessatti badhaasa konkolaataas ni argadha. Koomishinni keessa gurguddataa deema siistamni keessa ijaarama deema galee gurguddaas argataa deema jechuudha. Dalagaa dhabeetiif dalagaa osoo qabu dalagaan bareedu jechuudhaan dalagaa dabalataatti qabadha jechuudha. Kanaaf dalagaa tokkicha irratti wantan jenna akka dalagaa dabalataattis qabataniitiin dalaguu ni dandeettan jechuudha. Koottaa wajjin dareena isin jedha. Namni fedhii qabda lakkoofsi kiyyaa na dubbisa. Lakkoofsi kiyyaa sirra isin maxxansaa isin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hangam waan wajjin tuttaniif galatoomaa isin jedha. Bashannanni keenya kana fakkaataa ganaa kana olis bashannana inshallah. Nagaan nuuf tura baabaayi. Muraad ta'anii asitti akka gaariitti na simatanii kuna wanni tokko hin hafne akkana harka kana fuudhanii na simatanii galatoomaa isin jedha. Ammallee immoo itti fufaa simannaan kanaa miti namni kana boodallee dhufaa jiru siin jiranii isaanillee akkanumatti karama kana fakkaatuun hin simannaa isin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa. So amma murtee addaa kana murteeffatee cirraa kaatee qaamaan biizinasa qeeruu guutuu kanneen hojjechuudhaaf wanni si murteessise maali? Yeroo ammaan tanaatitti dhugaa dubbachuudhaaf ani wayii taasisee amata dheeraadhaa mana namaa keessa teennee namaaf yookaan bitamaa turre gabroomaa turre jechuudha. Gabrummaan namaaf gabroomaa turre tuni nuufi humna teenna biyya ambaatii facaasaa jirra. Humna biyya ambaatii facaasaa deebifnee kaampaanii keenya dhaabbata keenya guddaa kanatti deebifnee uummata keenyaas uummata rakkataa akka yeroo isaaniitii fi fayyaa isaaniitii fi qabeenya isaanii irratti dalagatan taasisuuf qophiin ka'umsaan dhufe jechuudha. Ammallee immoo dabalataan yeroon kiyya ganaadha hin dalagne guyyaa muraasa keessa kana dalage garuu hagana dalaguu yaadne kana ol yaadee ture haga kanaafillee dhiifama isin gaafadha. Ji'a keessatti immoo kana dachaa godhee isin agarsiisa. Akkas sagantaa keenya xumurree gargara irratti anaaf yaasu birraa taanii mana biizaa ajaa'ibaa tokko seennee nyaataa jirra maashaallaadha hedduu mi'aa jechuudha. Nyaannummaan Itoophiyaa biizaas dalagamee foonnis roozas dalagamee nyaannummaan midhaan Itoophiyaa keessa yookaan wantoota adda addaa Itoophiyaa keessa dalagamu viitaamina qaba maashaallaadha waan bareeda hedduu namatti tola anaaf yaasulleen akkanatti fataa jechaa jirra jechuudha. Akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa namootaan wajji dalaguu barbaadan har'a boroo sun jedhin keessan dubbisaati wajjin kan dareenu ta'e jechuudha. Akkasumaan warroottan YouTube channel bitachuu barbaadanis na dubbisaa nama as jiruuf bitaniitiin wajjin haa dareenu nama barbaadan haala saniin na dubbisaatii bannee fiit wajjin dareenee guddisnee akka beekamu goone deemna isin jedha lakkoofsa bilbilaa kiyyaa asirraa argitanii dubbisaatii waliin kan dareenu ta'e jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan nuuf tura baay'ee.